الله أكبر. مطة. Ati osoo kun qabaatiin na waliin hirmaatte sa? Na waliin hirmaatte? Mata jenna mata jadi Marco. Mee wallahi jee. Takasi pun waanu fina ramariattani. Mata inaan mata jee. Kumaan qabdee danaati. Devi jettani. Molto al. Gude salvatia. Very good. Masya Allah, fatanya nanya. Fatanya nanya jogan. Arif Sabru Kadir Lij. Fatanya nanya lalu. Eji bang. Molla. Molla molla. Wait wait. Hah? Aizush manu. Setiap السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا يكن نجا جرت فيا كيسني جرا الحمد لله نسقلت ربي بقي جرات سنين جرا أما اللي كنو شاف ماكي كبدي بهجرة والله جولين تقول فان في التبرنا كم ما لقيت وي جول الله هو جاجرة وقال ربي ما طاجنا جتشو ፈጣኝ ነኝ jedhaan baalagicha. Ani ፈጣኝ ነኝ jaarsi kee jedhaan bismillah. Gurbaa faxaanyiif kan qabaa ammatu hojii kee nyaatta. Amma alfaati akkeessaa jiranii maka mataa qabatan kana. Innaa wallaa waliif sinaa dhiisu maashaallah tabaarakallaa. Inni illee hin fedha daa'ima. Kinoo akka mataa qabatee akkana ta'u kan daansii haadha ta'e kun. Haadha ta'e si jirta kunoo si akkeessanii. Daansii haadha ta'eeti. Way shaha shambaa jedhanii hojii lakkee wallaahi itti tolee isaan lakkisu. Ibsishaan deemaa yoo ija kanaan kaa'ee romaayyoo. Jaartii isaa dhiisee deemaa biramaa kiilleen gaduu dhiifti. Ol guuradhaa deemaa yaakii mootummaan maakuu isin eeyyamoo da'u. Ganaa xaaxaa isinitti hin guddisine. Fudhadhu deemi yaakii. Jaalalame ooftu tana mee halkan mata akkamii adda bultan. Guyyaa mata akkamii adda bultan. Kinoo wal biraan sochootan daqiiqaafu mushurroota. Wallaahi rabbiin oliif sinaa dhiisu qaqqaaliiwwan babbareedduuwwan kenna. Maashaallah tabaarakallaa. Ijarraafaa isiniin jenna. Wallaahi baay'ee natti tolani. Oliif sinaa dhiisu dhiifama. Taalloon na qabe. Akkasii amma fataa zanaa jedhanii akkanarratti liif irratti sirbaa jiran. Sirballee ammaa dhiisanii godhaa yoo akkanatti ol quufan waan ol quufanii miti. Ijoollee akka malee wal jaalatti inshaallah. Ilaa abadii rabbi isaan haa godhu inshaallah jaalala isaanii kana. Isiniin jedhamaa kiimaa mallaa qabattee teettaree achitti waan hin deema jedhu faata'inna. Inni duuba ciisaa si afoonii. Naannoo viidiyoo dooraa abdoochi ol ka'ee si wajjin taphatu eegale. Wallaahi namatti tolanii buskuutiiwwan jarraafa. Akka mucaan tokko nama arrabsaa jiru mucaan sun maal jedhe kuni ka fuulli kun goggoge jedhe kuni ka qaamni duubaa kuni kee irra goggogee waa takka dubartiin dhiira fakkaatti jedhe ka ol fuudhu ijoollee tana malee kan irraa deemu hin jiru jedhe dhugaa jedhe wallaahi tanniin qacalee warra jaalala araataa'u haadha faaxeen akkeetinaa taa'aa ijoollee maal jechuu keessan. Akkas inshaallah rabbii waliif sinaa dhiisu qaqqaaliiwwanii daran godhinaa haati faaxee isin dhiiftu dhugaa rabbii sina rabbaati. Haati faaxee isin jaalatti baanan nakkaatee of eegi viidiyoo waraabaa jira. Akkasii maashaallah tabaarakallaa uummata inaamsisanii mana maadaamiti ijoollee haraarsanii hojima keessa nyaadhaa isiniin jenna wallaahi ibsaa fi maakii nu fixxanii. Akkasillee jennaan nu obsa qabnaa warri mana maadaamii baay'ee tokko obsa qabnaa
namni wal jaalatullee yaani aga tokko nuttuma dhaga'ama hin yaadanna malee waan biraa keessan seennu akka jennaan illee garuu ragaa jedhameen nurraa ragaa jedhaa ijoollee baay'ee kamma horri obsan qabneef akkanatti narraa dhaabaan kunoo erga dhufee ji'a lamaa erga dhufee waggaa takkaan dalagadhaa nagaan dalagadhaa narraa dhaabaa jedhuun hedduu jira. Innaa wallaahi rabbi waliif sinaa dhiisu dhugaa dubbachuuf baay'ee wal biraa bareeddanii mee haga takka daa'imnis argamna waa takka rakkoon qabu zana fataa jedhanii hojii guddifatanii ammaa fudhataa gurbaan biyya faranjiitii mucattiillee buskuutii tana akkasii maashaallah tabaarakallaa waliif sinaa dhiisuun jedha malee waan biraa waan jedhamu qabu kan maashaallah kun waas mallaa qabattee teettee bakka kanatti akkasii maashaallah 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 isiniin jenna uummata qashtii uummata qacalee uummata fannaana faamilii billaanchaatinis akkana jaalalarraa baradha faamilii billaanchaa faamilii isaanii akkasii maashaallah maashaallah rabbi waliif sinaa dhiisuu wal bira geettanillee ibsaan deemis obsisinii haa kennu akkasii wallaahi biyya namaa biyya gargar jiraatuun hin ulfaata yeroo dhufanii nama bira turaniif gammachuu yeroo nama biraa deemaniif ammoo gadda guddaa aga wal bira ga'anii rabbiin obsisinii haa kennu aga wal bira geettanii ibsishaalleen garuu gara deemaa ji'a takka hima dabalatuun oolu guyyaa iidaa dhufee amma inni ji'aaf deemaami ji'a lama malee biraa deemaare allahu aalam ji'a lama malee biraa deemaa jedhee hin yaadu akkasii maakii teennaa ibsisaa rabbi waliif sinaa dhiisu viidiyoon kiyyallee asuma irratti xumuramuu edha inshaallah akka wal biraa deemtanis yeroon osoo gizee isin jalaan tarii wal argitan abdii qabna isiniin jedha mata qaalii akkanumatti tapha keessan kanallee rabbiin wallaahi wal biraa isin oofee yaadatti isin hin deebisine yaadda'utti isin hin deebisine namni wal baratee wal biraa deeme hedduu maakiin ammoo heerumuun hedduu namatti tola jette hedduu namatti tola jettee heerumuun akkasii dhugaa itti heerumanii nama tokko dabalamanii nama san wajjin yoo jiraatan gufuun takka yoo nama dhoofte yoo kophaa jiraatan hin kufan jette yoo immoo namni bira jiraate isatu gufuu san irraa harka nama qaba jette dhugaa jette wallaahi maashaallah tabaarakallaa waliif sinaa dhiisu uummata qaalii uummata qashtii waliin jiraadhaa umurii dheeradhaa isiniin jenna tapha kana keessan kanallee akka tapha abadii isinii haa godhu rabbi asuma irra dhaabaa assalaamu alaikum